Pekka. Video dhaan abbaa abdii video dhaan yeroo haasoftan galgalamoo akkamitti maalidha video dhaan yeroo haasoftan akkam ta'a? Maalarra jaartiin sa'aatii kamuu yoo waliin haasofte viidiyoon haasofte wannaan haasofte takkumaa miti akkuma feene hin mirkaannayyuu nuti barcaa goonayyuu viidiyoon. Isin alkan waliin viidiyoo haasofte sanyiin qaba jaarsa qilleexaamiin jirra bashiin qoy. Qoy amma fakkeenyaaf ati yeroo ishee viidiyoo bilbiltu akkam bakka amma rafteetu moo maal kaafee maal akkamitti viidiyoo dabalte? Maal jaartiin viidiyoo wajji haasawuu duraanuu irraa akka hin ta'u bara kana amma ka gastii keessa jiru kana yoo wajjin haasofne it is not good. Yoo mo viidiyoo wajji haasoftan is very professional exactly is love. Haalete abaabdi connectionii kooti moo kan keetu? maal jettaanam yaadnati qabdu maayin? Sheekarraa diliin fudhatinii jedhaan sheeka sobdeessi jaaladha jettee isallee yaada kee galchitee bakka qalbii isaa bakka keetitti hiite akkasitti waan biraa kee galchitee uummata miskiina miidiyaa kana girrigirri itti buuftee dilii sheekaan fudhatin jedhaan akka nama tokkotti. Ati maaliif dhiifte? Hin dhiifte moo waluma jirtan jaalala keessa walumatti jira? Duraanuu kontiraata jaalala kiyyaaf kasii. Okay. Kontiraanni keessanii dhume? Yaa kontiraanni dhume anaa miskiina biyya bakkaa kee jiru $100 100 nyaadde ji'a 3 tokko faarsee $100 100 ammootinu ji'a 3 faarsee ergasii ammoo kontiraanni sii dhume naan irraa callisee bakka firii naa sirbi jennaan hin didee achumaan kontiraanni keenya dhume jaalaltee isa jirti mucaa maraa taasi. Wanni jaalalee isaa dhufti. Naa jeefti narra guddoo bar muciyyoon humnati yaa oli. Fuudhee eessa geessa? Isin na horata moo anatti si horata? Yoo anaaf isii wal biratti argan amma tur uummatan ta'e moo anaan jedhanii gadi nan dhiiftu yoo Oromoon. Sira guddoodha. Maraa taatiin 35 umriinsi 24 yoo amma akka seenu jira. Maraattu ati. Jaarsa qilleexaamii gaaffii koo gidduutti maa galta qo'an yeroon gaaffii wasaanyiin gaafachaa jira miti moo? Viidiyoo biraa maa tartuu viidiyoo irratti maaliif fookasiin gootan viidiyoo waa'ee viidiyoo? Gaafadhu miti qorannoo beeka. Dhiifama abbaa abdii koo viidiyoo biratti si deebisu adoo qoonni itti mana kana kana. Gaafadhu. Viidiyoo kamii? Isa viidiyoodhaan haasoftan sanatu akkanee sarara deebiin hin danda'an. This is provide bro. Nama wal kabajitan tokko kabal jaalatan tokko waan keessan haasoftan takka miidiyaa irratti as baasuun diqishoo qaanyiidha beekta. Ani yoo manas baasisi jedhaa. Osoo wal dhabdanillee jaalala waliin dabarsitan san kabajuutti respect. It is very professional. Yes, exactly professional. Ani baasii yoo man jedhee akkamitti miidiyaa irratti baasta TikTokiin nuti fasa baasta taanaan. Amma haga kanayyuu dubbachuun kiyya akkasiin agartee sheekarraa diliin fudhanneef malee kun amma yoo dargaggeessa tokko taate ittuma dhiisaa ammoo tinu sheeka kabajamaa jaalatamaa bareedaa amalaanis gaarii ka Oromoon guutuun jaalattu Oromoo qofaami duniyaan guutuun jaalattu sani hogguu ammoo tinu intalti kalee kofoo keeyyattee waliin sirbaa turre irra si jaaladha jettee maqaa sheekaa nyaachuun it is very dangerous. Warri qabriileen dubbitee jira. Amma qoy maalidha dubbiin isti jaarsa qilleexaamii asli natti mimi amma asliin maaltu natti tola seete amma fakkeenyaaf amma ni ifa mana godhaati waan sodaataaneefis minaamin miti garuu maal isaan natti tola seete amma fakkeenyaaf guyyaa tokko haati faatee maal jette laayif irratti dhuftee anaan raachuu koo yommuu si argu asliin kasala natti fakkaate na dhagaartu dhagaar akkasitti amma kun amma dhugaadha amma kun soda. Kun soma guddaa maqaa balleessidha kun. Maqaa balleessi ati garuu kanaan taphasaa caateefaa aarteefaa girrigirriin kaase.
gaaf tokko immoo yommuu raachuu argu asliin roboota natti fakkaata jettee mucattuu godhufte. Ati maal jedhe? Kun soba. Ati roboota fakkaata sodaa qilleetaa fi roboonni diimaadha si jamma. Garuu ati kana nama aartee taphasaa chaatee girigirrii kaafteetta? Baalaayee darbite. Kana dhaaraa duumaan argite amma sodaa qilleetaa. Amma ijoolleen keenya rakkinni isaanii baay'ee walii darbuun beekan argite. Eesh amma maaltu ta'esti amma sirriitti naasirraddaa baqanii moontini akkumtoo non gurgudha. Maalidha amma maal taate nasraan keenya maal taate? Obboleetti. Amma nasraa fi ijoollee amma suuraa wal biratti argitu kana lamaantu abbootii amantii gurguddaa jaalatu. Jaalalli nu qabee jedhee viidiyoo jaalala. Amma mirga isaaniiti kaa. Jaalalli mirga garuu maaltu jira beektaa raachi amma gara amantiitti yoo dhufne ijoolleen suni yeroo baay'ee numa waliin waan amantii faallessu dalagan. Surreen deemanii surree amantii kennan dhoorgaa qalamii fuulatti dibatan dhiira shawwaduu amantii kennan dhoorgaa nama arrabsuu amantii kennan dhoowwaa. Hin sirbanii sirbuu amantii hin dhoowwaa. Erga jaalachuun keessan sirriidha. Waan amantii abbaa amantii tokko argachuufi waan amantii dhoowwitu kana dhiisaa jaalala keessa suuta ibsadhaa jechaan gorsaa jirra malee jaalatinaa jechaan hin jirru. Ammasiin gorsaa jirtu kaa. Gorsadha. Gorsa. Garuu akkan wal gorsuu kun baay'ateera. Garuu haa ta'u baqqala amma ani immoo maalan jedha seetan yaadni keessatti sirriidha amma. Isaan amma akkanatti fakkaatutti hin jaallanne fikiriin nu tasammayeedhaan malee harruma fuutu abbaa manaa keenya lamaan tokko fuunaa namni hin jenne miti. Harruma fuudhuu barbaadna jedhan nuti dhiyaasuma warra dhaasaa ida'uu keessatti Itoophiyaa dhaquu dandeenya jedhan jarri Itoophiyaa jiranii bara warri jaalataman kun. Namni Itoophiyaa dammoo namni biyya alaa jaalate taanaan itti kennuudha. Kaan murakkisaa dhabis. Akkas taanaan baguma jala dhaabbattan. Namni Itoophiyaa jiru baay'ee dirris dubartis diyaaspooraan gaafannaan ishii machee hin jedhu. Gaafii qaba. Amma mucayyoon kun yeroo tokko Mansuur jaalattee Mansuur sagalee isii dhaga'uu dinnaan dhiifte kun hoosii galchaa yoominaaf ta Mansuurii sirbite tokko. Abdii kutattee dhiifte wantaani jaalachuu rakkoodha jettee kun ergatti as jala jirti yoominaaf. Yoominaaf irraa maalitti qabaan heerumsiisaa ta'e dhugani. Yoominaaf kun ergatti. Yoominaaf obboleetti keessanirraa barumsa guddaa jechaa ni jirra. Isiinuu Mansuur jaalattee Mansuur dhaga'uu dinnaan itti dhiifte. Kadaalii gibaa jettee. Gaafii qaba doktor takka. Gaafadha. Namicha isa kanatu akkas talkas isa kanatu uummata keenyatti barsiise. Ayyee yoominaaf dubbadhu carraa yoominaaf. Dhoogeera wanni keessaa jira kabajaadha. Yoominaaf kan gootu seenaan keenyas tokko isheenis jaallattee dhabdeenis jaallattee nan dhabe. Kunim shikirila dubbadhu qashi. Lamaan keenya kaadame. Yoominaaf dubbadhu. Yoominaaf. Tafii turte jaalalli keessan sun maalirra gahee nasraa fi iftuu humna ofiitii ol jaalatte barumsa tayaa fi mudannoo keessa dabarte nu ibsimee gabaabumatti haa dhoogu. Obboleewwan keenya akka sooshaal miidiyaa irratti hin kenninu keessaan kennina. Akkasumatti bilaashatii miti beektaa. Keessaan kennina keessaan nu haa gaafatan. Aras nu tasalla. Raachii. Amen maal kennitu keessaan? Akkam jirta? Nadhoon keenya waan jaalatu dhabeetiniin dhiira dhabee achi Itoophiyaatti achi bo'aa isin dulloota faranjii jala deemta. Awurooppaa kanatu meeqatu beera faranjii hudduu arraabee jiraata. Miskiinneen kana ofitti hin qabdanii? Maal hudduu faranjii jala deemtan? Maal gootan faranjii jala? Obboloota keessan kana fuutanii raafamatan gootaniifi? Min aynet gagamaa hizbi ነው ይላበራል
dargaggeessi ka biyya hin jirre jira bara Awurooppaa kana keessattuu Jarman kan. Hono ijoolleen guubatteetiin ittoo waggaa lamaaf arganii jechuudha. Dhugaa qaban. Dhugaa qabdi amma jaarri sheekota jaalattuu barreessite malee jaalalaan qabamuun jaraan sirri naa galaan. Hono akkatti nyaataa jira nama nyaatutu kaafata. Nama nyaatu jaalalaan qabamu. Ene miskiin wajji. Rabbi ka isin ta'u isin yaa hiru wallaahi. Iftuyye. Nasrayye. Rabbiin ka isin ta'u isin yaa hiru wallaahi. Yoo sheeka wallee isin hira rabbi isin haa qajeelfatu. Ani hawwiin kiyya homaa rakkoon qabu ana hawwii koote isin nama jabaa naa taatanii nama sheekatitti illee herumtan. Itti gammada biikoos wajji nyaanne wajji dhuunne gaddaaf gammachuu wajji dabarsine. I am so happy and isin gammada malee waan yoo keessanii qabu. Garuu isteeppii amma isin jirtan kanaaf ka isin jaalattantu waliin fakkaatu. Kanaaf natti dhagama malee I am no ani qinaatii tokko hin qabu. Isinii miti warra Ameerikaa Kanaadaa jiruttuu ni naafu. Jarman barollaa keenya kana dhaqee deemuu danda'a amma dhaqee dhufee isin wajjin eraata nyaachuu danda'a bara. Hina gora beektu fagoo miti Jarman. Thank you for subscribes. Herut, how are you? Long time. Herut galato. Diaspora subscribe और हमें मना करना Herut गलत. उसकी जी बात है जनरल किना देम तो लगा गो पे तो मत कर रहे को والله يجي جربنا مريم بتاع أنا فاهمة تزيد بوكستا أنا تاب كونو ورا أنا جاي سته إذا جاني جاي سته يقدر على ولا كذي ولا كذي لا وان So guys, mula na sila kana turan sila. Agkasan salpatan ko raw. Let's go, please. Thank you so much. Let's go, guys. Flower, guys, flower. Check it out. How Timor, guys? Timor. Timor. Pula naman sila kana turan mo guys. Sound Timor. Timor, guys. Bakka shaawri seenaa lama yoo daabon wal qarqara deema biraat ulatanya kana qof daabon walidee gida banna daabon itu bakka luusi taate bayas musib gaba Naomi! Guys! Naomi! Ara guys, teamwork narga. Guys, Naomi banna ka choice karame. Inmodi. Laman sa dibu guys. Guys, teamwork. Guys, teamwork. Family. Family. Wallahi Allah. Teamwork. Lumakab sa family wallahi. Kana teamwork wa etna family ko chat. Warras jirtu taatu nurra matida dirti sena galmesit abo kana modan bagal guys family teamwork family now onka jira kana lele chepta dikara nam kore aku nurra everybody akasa boneka guys así pushkola ira onne sibira birra jira kero birra jira last game show razi lam guys lazakun timing ki umarrat ngat gadi umarrat gadi guys nyachu shakki teamwork yakmachin guys kulachin lenja kuda shan umarrat ngat gadi umarrat wallahi umarrat ngat la du lama yon ningal le selal Mubarak lera sih. Ibu sih ada bicara salah kata. Ya sudah lera sih. Anjir, lepas itu dah. Apa ikan akai? Benar. Mister Saleh. Abad. Ulat tanya tabacisin ambodan tabacisin inu mayu. Bak. Karena kau fasih nagal mesa peris timing ki. Kau via wama kam tani fu bak. Mister. Ulat nama dua kanan nusal pesin Allah.
فاتي تدرفت بدي تيمور هاي مانجست ጋይስ ቁርባኑም ነቀባ አባቢ ጅንደዛ እጅንደዛ ومرة قدين نجاتي ومرة تايمينجي 9% سكند لا لا وانو يا رب يا رب يا رب ተዋቸው በላ ተዋቸው ጋይስ እንገባለን ተነስ ወላሂ አብዲ ደደር ሲዲ ገለቶማ ወሪኑ አንብፍተን ወልፋዳ አባብዲ ገልጭ በቃ ቻው ገልጭ አባብዲ يلا نرفع غسالة يا رب ኦሮሞ ነው እዛ ኮሺ ሲናል ጋዲያ ከረሰብሽ ነር ሚስተር ካይቢ ነው ወጋማ አጅራዳ ሁንዲ ወሪ ሀታ ወሪ ታፒ ጎሩ ይራፈተን ለምርቃተን all of thank you my family shower ካሴት ከወንድ ሚኒ ማላቁ shower ጫም سيدي فولو ولا خير والله ምን ሺ ነው አባቢ በተራሱ ነው ሙባረክ ሰማ ምን ሺ ነው جرا جرا قولي جرا ጋዲ ጋራቁ ባውንዲ ምንድነው እንት ቤት ነንዲ بريتو جرا شي جايز شوف عندما ገርገሪ ገበነ biyya jirti malee ni jirti qeera. Lammaffaa hin fuune akka goote jechuudha. Yeroo keessatti erga gurbaannee gada jaartii lammaffaa fuudhee jaartii lama eeyyamamee jira. Baga gammadda walii kayroo. እንዴት ትሰማኛለህ? ልጅ ሙባረክ ልጅ ሙባረክ ትሰማኛለህ? ሰማኛለህ? Jira jira. ዝም በል Guys, Biyya keeti jira. kirri sila walii kayroo. Wanta gurbaatu. አባቢ ዝም በል Wanti sessee. ሙባረክ ሙሰማ ልመለስ ነው ከተመለስ እወጣለሁ ከላይ ምን አልክ? አባቢ ወላሂ ራሴ አይደለም የሰጠኝ ምን አልክ? ግባ ሻወር። ምን እየጠበቃችሁ ነው? ይማልልኝ አባቢ ለራሴ አይደለም የሰጠሁት ብሎ ይማልልኝ። ወላሂ ለራሴ አልሰጠሁም ብሎ ይማል። ወላሂ ለራሱ አልሰጠም። እኔ ምን እልሃለሁ ጆ፣ ወላሂ ለራሱ ለማነኝ። አብዲ ዘር በጣም ከባድ ሰው ነው። ከባድ ጊፍተር ነው። Kattusi rabbi jira beloftu sobsitai ani mucaan kenagada